Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Odeeffannoo torban kanaaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu ani Irree Sabaatii. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Jireenyi walamni mirgaa uumamnee fi sarfamnee fakkeenyu gooftaadhaan gabroomnee qabsoon bilisummaa kan hin eeggannu Baafa gabrummaanii badhannee keenyu harkoota gabrummaa amma birraa gannu. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessatti waraanni mootummaa Bilisiginnaa qonnaan bultoota nagaa irratti ajjeechaa sukkaneessaa raawwachuu maddeen gabaasaniiru. Maddi keenya naannicharra odeessa nuuf kenne tokko akka ibsetti waraanni maqaa sakatta'iinsa woboo jedhuun gama lixa Oromiyaatti bobbaafame aanaa Najjoo ganda Guttaallaa Haroo jedhamu keessatti qonnaan bultoota nagaa irratti rasaasa roobsuun lubbuun nama 3 battalumatti ajjeefamu nutti himeera. Namoonni ajjeefaman kunniin Dabalaa Ayyalaa, Hayilee Eebbisaa fi Asaffaa Jaalataa kan jedhaman ta'uun gabaafameera. Isaaniitu abbaa maatii yoo ta'an sababa tokko malee qe'ee fi maatii isaanii gidduutti haala sukkaneessan ajjeefamaniiru. Mootummaan niitoorkii lixa Oromiyaa irraa balleessuun sagalee hawaasaa ukkaamsee duguuggaa sanyii raawwachaa waan jiruuf sabni Oromoo bal'aan obboleeyyan isaanii lixa Oromiyaa keessa jiraataniif sagalee ta'uu qaba jechuun dhaamateera. Magaalaa Naqamteetti waldaa amantii kiristaanaa kan waldaa Araara Waaqayyoo jedhamuun beekamu irratti hidhattoonni Bilisiginnaa dhukaasa banneen namoota hedduu miidhuun gabaafameera. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti kan argamu waldaa Araara Waaqayyoo jedhamu fuulduratti miseensota waldichaa seenuuf hiriiranii jiran irratti dhukaasa poolisiin humna addaa Oromiyaa baneen namoota 7 olitti tilmaaman irraan miidhaan qaama ga'uu miseensi waldichaa nutti himeera. Waldaan Araara Waaqayyoo Addunyaa jedhamu kun torbanitti yeroo adda addaa sagantaa kadhataa namoota adda addaaf ni taasisa. Hordoftoonni amantaa kiristaanaas biyya addaa fi bakka adda addaatti waldichatti ni argamu. Guyyaa tokkotti namoota 1000 lakkaa'amanittu bakka san dhufa kan jedhu miseensi waldaa sanarraa dubbisne guyyaa darbe waan kana dura mul'ate hin beeknetu waldichatti muddate jedheera. Lafa barii tilmaamaa naannoo sa'a 10 hanga 11tti yeroo ta'u kuma yeroo kaanii hordoftoonni dhufanii waldicha seenuuf hiriira qabatanii turani. Namoonni gariin ol seenaniiru, gariin immoo seenuuf hiriiraa jiru. Kana gidduutti dhukaasni dhagahame. Dhukaasni kun maaliif akka baname garuu amma yoona odoo hin baafatiin jira jechuun kan dubbatu namni kun dura yeroo dhukaasni banametti samiitti ol qabanii dhukaasaa waan turaniif namoonni rifatanii bakkicha baqachuu akka eegalan dubbata. Yeroo fiigan sanatti namoonni hedduun walirra ejjatanii wal miidhaniiru. Uffannaan kophee fi meeshaaleen adda addaa lafatti kufee amma dhihoo funaanamee ture jechuun haalicha hima. Ergasii as garuu poolisiin humna addaa kun dhukaasa marsaa lammaffaa baneen namoota haalli tasgabbaa'eera jechuun deebi'an irra miidhaa geessisu ija kiyyaanan arge jechuun poolisiin uummatatti gadi qabanii dhukaasuudhaan namoonni gariin miillarra harkaa fi bakka biraa rukutamu ijaan arguusaa namni kun himeera. Namoonni rasaasaan miidhaman gara mana yaalaatti geeffamuun wal'aansa argachaa jiraachuu dubbachuun dhimma kana qulqulleeffachuuf ogeessa fayyaa hospitaala Reeferaal Naqamtee bilbilaan dubbisnee turre. Ogeessi kun sagalee kennuuf hayyamamaa kan ta'an himuudhaan dhimmichi dhugaa ta'uu mirkaneesseera. Gammaatti nama ajjeefama erguu baatus namoonni 10 ol ta'an miidhamanii hospitaala keenyatti wal'aansa argachaa jiru jechuun nutti himeera. Jiraataan magaalaa Naqamtee kan biraan ammoo yaada miseensa waldichaa dubbisneen wal fakkaatu nuuf kennee jira. Yaaddoo hamaa keessa jirra. Namni ajjeefamuun bartee ta'ee jira. Lubbuun namaa darbuuf miidhamuun dhala namaa akka qoosaatti ilaalamu erga eegalee tureera. Poolisoonni dhukaasa kana raawwatan uffata poolisii Oromiyaa fi konkolaataa magaalichaa fayyadamanis kan afaan Oromoo hin beeknetu caala. Maqaa woboo qulqulleessu jedhuun poolisii humna addaa naannoo Amaaraattu Wallagga keessa jira. Gara laafinnaa fi mararfannaa malee uummata keenya miidhaa jiru. Jibba sabummaa fi amantaa waan qabaniif itti yaadanii gara waldaa Araaraa waan dhaqaniin si'a jechuun namni kun yaada isaa nuu kenneera. Waldaan Araaraa erga magaalichatti hojii eegale waggaa 6 ol ta'eera. Har'a maaltu haaraa taanaan balaan kun qaqqaba jechuun taateen kun yaadamuudhaan waan raawwatame ta'u namni kun nuuf ibseera. Paartiin Bilisiginnaa mootummaa ofiin jedhu sagalee uummata Oromoo ukkaamsuuf jecha miidiyaa dhuunfaa isaa qofa walitti qabee gara Itiyoosaatalaayit jedhutti jijjiiruuf yaaluun isaa sodaa isaan uummata Oromoo irraa qabanii fi tuffii sabaa fi sablammii biyyattii agarsiisa jechuun jiraattonni Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii yaada isaanii nuuf laataniiru. Marii uummataatiin alatti tarkaanfiin paartii Bilisiginnaa amma fudhachaa jiru kun hangam akka sirnichi amma jiru kun mootummaa abbaa irree akka ta'e kan agarsiisuudhas jedhaniiru. Keessattuu miidiyaalee Oromoo kanneen qabsoo hadhaawaa mootummaa TPLF kuffisuuf keessatti qooda guddaa bahachaa jiran dirree keessaa baasuun miidiyaa ajaja murna tokko qofaan hoogganamu qofa uummanni akka hordofu taasisuun baarrummaa daangaa dabartee fi tuffii isaan uummata bal'aaf qaban kan agarsiisudha jechuun namni dubbifne kun ibsee jira. Dhaamsa dabarfateenis uummanni Oromoo yeroo kamuu caala dammaqinaan
ka'e mootummaa abbaa irree kan sagalee isaa ukkaamsuuf halkanii fi guyyaa wittifatu kana dura dhaabachuun mormii isaa dhageessisuu akka qabu dhaamee jira. Karoorri maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin dhaadachaa bilisummaa sabboonummaa diiguuf murni bilxiginnaa qabatee jiru kan biyyatti jiraachisuu osoo hin taane kan diigee barbadeessuudha jechuun qeerroon Finfinnee dubbataniiru. Biyya kan diigu warruma maqaa biyyaatiin nu qabaa gannu dhiisaa jedhee guyyaatti al sagal kakachaa fi dhaadachaa ooluudha kan jedhan qeerroon kun Itoophiyaan eenyummaa sabootaa ukkaamsitee jiraachuu barbaaddu biyya taatee itti fufuu hin dandeessu jedhaniiru. Gareen shiftaa gurmaa'ee biyya bulchaa jiru biyyattii kana baraaruuf osoo hin taane faatii keessa galchaa jira kan jedhu qeerroon Finfinnee lixa Oromoo Wallaggaarraa intarneetii kutuun dararaa adda addaa uummatarraan gahaa jiraachuu fi dararaa akkasii yeroo ammaatti Oromiyaa waliin gahaa jiraachuu addeessaniiru. Kanaaf uummanni Oromoo sooraanamee dhiigaa jiru walirratti dhaggeeffachuu dhiisee sagalee tokkoon ka'ee diina ofirraa dhabamsiisuu qaba jechuun dhaamsa dabarsanii jiru. Tigraay keessatti kan argamu masjiidni Najjaash umrii waggaa 1400 qabu waraana Abiyyi Ahmadiin haleellame jajjabuun gabaafame. Maddeen baay'ee ragaa suuraa waliin deeggarameen akka ibsaa jiranitti masjiidni kun yoo xiqqaate Itoophiyaa keessatti isa duraa ta'uun beekamu kun haleellaa waraanni abbaa irreerraan gaheen caccabee diigamuusaa hubachuun danda'ameera. Masjiidni kun giddugala amantii Islaamaa qofa osoo hin taane hambaa seenaa Itoophiyaan ittiin boontuu fi addunyaa guutuu irratti seenaan isaa kan beekamuudha waan ta'eef taateen kun ummatoota Itoophiyaa qofa osoo hin taane guutuu addunyaa irratti dallansuu uumuu mala jechuun hayyoonni seenaa dhimma kana irratti yaada kennaniiru. Qaamni mootummaa ta'e miidiyaalee to'annaa sirnichaa jala jiran tokkollee hanga ammaatti dhimma kana irratti waa xiixuu dhabuun haleellaa dhaabbata amantii uummataa fi hambaa seenaa kana balleessuuf godhame deeggaruu irraa adda hin jiru jechuun hayyoonni baay'een miidiyaa hawaasaa irratti barreessaa jiraachuun beekameera. Federeeshiniin qaama midhamtoota Itoophiyaa mootummaan dhimma barataa qaroo dhabeessi Abrahaam Dureessaa jedhamu abiddaan of gubee of ajjeesuu ilaalchisuun itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun ibsa guyyaa darbe baase keessatti himee jira. Akka federeeshinichi ibsetti guyyoota muraasa dura dargaggoo Abrahaam Dureessaa barattoota deeggarsa addaa barbaadan yuunivarsiitii Diillaa irraa barnoota seeraatiin digirii jalqabaatiin bara kana eebbifaman keessaa tokko yoo ta'u waggaa 5f mooraa yuunivarsiitii Diillaa keessatti barachuudhaan dandeettii guddaa argamsiisuun qabxii gaariitiin yuunivarsiiticharraa eebbifame. Akkuma barnoota isaa goolabeenis barattoota muummeen barnoota seeraatiif addatti kan kennamu madaalliin darbiinsa ogummaa yuunivarsiitii Finfinneetti fudhachuuf yuunivarsiitichatti argame galmaa'uun qormaataaf qopheessee ture. Yuunivarsiitiin Finfinnee madaallii darbiinsaa kana guyyaa 3f kan qoru yoo ta'u Abrahaam guyyaa 2f qormaaticha qorame gaafa guyyaa 3ffaa waraqaa koodii seensaa manatti irraanfachuun bakkichatti argame. Ulaa yuunivarsiitii darbuun bakka qormaataa yeroo qaqqabutti garuu itti gaafatamummaadhaan namni qormaata sana kennaa jiru lakkoofsa koodii malee qormaata irratti akka hin teenye isa dhorke. Yeroo sanatti qormaanni eegaluuf daqiiqaa muraasni waan hafuuf Abrahaam ariitiidhaan taaksii kontiraata qabachuun gara mana isaatti deemuudhaan lakkoofsa koodii kana fudhatee gara qormaataatti deebi'e. Yeroo Abrahaam bakka sana ga'utti garuu daqiiqaa 10 yeroo beellamaarra darbee ture. Namni jalqaba Abrahaam Dureessaa akka qormaatarra hin teenye dhorke sun yeroo lammataaf ammas daqiiqaa 10 waan darbeef akka inni qormaatarra taa'uu hin dandeenye itti hime. Abrahaam qaroo dhabeessa ta'uusaa sababeeffatee nama kana irra deddeebiin kadhatus namni kun garaa laafuu fi diduudhaan Abrahaam qormaatarraa ittise. Daqiiqota hedduudhaaf namoonni kan biroos Abrahaam qaroo dhabeessa waan ta'eef ilaalchi godhamuu fi qaba jechuu kadhatanis namni itti gaafatamummaatiin qormaaticha kennisiisu cichee diduusaa ragaa argadheen mirkaneeffadhee jira jechuun federeeshiniin qaama midhamtoota Itoophiyaa ibsa baasee jira. Qormaanni kennamu ganama keessaa sa'aatii 3 walakkaatti yoo ta'u Abrahaam garuu sa'a 3 fi daqiiqaa 40tti bakka sanatti deebi'uu kan ibsu ibsi federeeshinichaa yeroo barataa Abrahaam Dureessaa irra deddeebiidhaan qaama miidhamaa ta'uusaa ibsee fi kadhatutti deebiin isaaf kenname gaarii waan hin turreef deebichatti kan mufate Abrahaam Dureessaa guyyaa sana mooraa yuunivarsiitichaa keessaa deemuudhaan qaamota adda addaatti rakkoo akka ilaalaniif himachuuf barbaadus namni isa keessummeessu hin argamne. Sababa kanaafis Abrahaam Dureessaa boba'aa bitachuudhaan gara naannoo mana kireeffatee jirutti iddoo mujjaa yookaan shiroo meedaatti deebi'uudhaan balbala mana isaa cufate. Boba'aa ifitti firfisuun ichima ofitti qabsiise abiddaan of gubee of ajjeesuusaa ragaa mana yaalaa irraa argameen mirkaneeffachuu ibsichi eereera. Haala sukkaneessaatiin of ajjeesuu nama kanaatiif sababni ilaalcha namummaa dhabuu hooggantoota itti gaafatamummaa fudhachuu yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiran waan ta'eef mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuudhaan haqa nama kanaa argamsiisuu qaba jechuun federeeshinichi ibsa baasee jira. Dargaggoo Abrahaam Dureessaa barataa qaxalee fi sabboonaa ta'uu irra darbee barataa qaama miidhamaa ta'uun sammuu miidhamaa ta'uu miti jechuu akka hin taane agarsiisuu danda'e ture jechuun hiriyaansaa yuunivarsiitii Diillaatti waliin baratanii dubbata. Hiriyaa Abrahaam Dureessaa kan ta'e akkuma isaa qaroo dhabeessa ta'e dhimma kana irratti bilbilaan dubbisnee turre. Hiriyaansaa kun akka jedhutti of ajjeesuu Abrahaam
dureessaaf sababni qormaatarraa ittifamuusaa akkuma ta'e qaama miidhamaa ta'uu fi itti barfachuusaaf ilaalchi taasifamuu dhabuusaaf ammoo sababni maqaan abbaa isaa afaan Oromoo ta'uu fi afaan Oromoo dubbachuu isaati jennee shakkina jechuun haala yeroo sanaaf waan shakku dubbateera. Dhimma kana hordofuu fi qaamolee dhimma ilaallatu waliin dubbachaa jiraachuu kan himu hiriyaansaa kun ilaalchi uummanni biyya kanaa qaama miidhamtootaaf qabu mallee hedduu duubatti hafaadha jedheera. Isattuu ammoo waajjiraalee mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilamuuf qaama miidhamaa taate ilma Oromoo ta'uun hedduu rakkoof saaxilamuudha jechuun dhiibbaa sababa qaama miidhamaa ta'aniif isaan irra ga'uu dabalatee sababa Oromummaa isaaniifis akkuma ilmaan Oromoo kaanitti miidhaa gurguddaaf saaxilamaa jiraachuu himeera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Birmajitti muddee 24 gaafa sanbata duraa dargaggoo Fayyisaa Abaataa Abdiisaa jedhamu mana hidhaatii baafame akka ajjeefame maatiin dubbataniiru. Fayyisaa Abaataa Abdiisaa jiraataa magaalaa Boojjii Birmajii yeroo ta'u dargaggeessa umrii giddu galeessaa irra jiru ta'uusaa miseensi maatii nama kanaa bilbilaan nutti himeera. Abbaa fi haati isaa ilma isaanii kana awwaalachuuf illee carraa hin arganne poolisiin humna addaa Oromiyaa abbaa fi haadha nama ajjeefame kana erga mana hidhaa galchanii booda ilma isaanii ammoo mana hidhaatii baasanii ajjeesan jechuun dubbateera. Kun ammoo miira maatii kanaa miidhuuf waan itti yaadamee godhame fakkaata. Maatiin dhala isaanii gammachuudhaan guddifatan kana bo'anii awwaalachuullee hin dandeenya jechuun firri nama ajjeefame kana dubbateera. Dhibba dura ji'a tokko dura poolisiin humna addaa Oromiyaa mana maatii dhaquudhaan Fayyisaa Abaataa Abdiisaa to'annoo seeraaf akka barbaadamu himanii turuun kan dubbatu namni kun guyyaa gaafa sana Fayyisaan mana waan hin jirreef abbaa fi haadha isaa qabanii deeman jechuun haala gaafa sana ture yaadachiisa. Abbaa fi haati isaa erga hidhamanii booda ilmi isaanii kun sababa koof abbaa fi haati koo hidhamuu hin qaban jechuun isaan baasisuuf dhaquusaa hima. Fayyisaan nama nagaa fi hawaasa keessatti illee jaalatamummaa qabu waan ta'eef akka hidhamu qofa beeka malee nan ajjeefamu jedhee hin yaadne ture jechuun erga Fayyisaan hidhameef poolisoonni aanaa sana maatii isaa hiikuu didanii wal fuulletti hidhanii turan jechuun dubbateera. Muddee 24 garuu Fayyisaa mana hidhaatii baasanii rasaasaan ajjeesanii daandii gubbatti gatanii uummanni reeffa isaa arganii daandiirraa kaasanis jaarsummaa fi kadhaadhaan maatiin mana hidhaatii hiikamuun akka ilma isaanii awwaallataniif yaalamus poolisoonni abbaa fi haadha nama kanaa mana hidhaatti ittisuun hawaasa magaalattii awwaalarraa ittisee firoonni qofti akka nama kana awwaalan taasise jechuun haala ture dubbata. Namni kun miira gaddaa fi hamilee cabe keessa jiraachuu kan himu. Salphinni guddaan kun tokkoon tokkoon qe'ee ilmaan Oromoo hundatti dhufaa jira. Teenyee walirratti ilaaluu hin qabnu. Sirni kun sabboontootaaf namoota qarootaan gaggalaafachuu itti fufeera. Maqaa olaantummaa seeraa kabajuu jedhuun olaantummaa siyaasaaf jecha nama to'annoo seeraa jala jiru ajjeesuun isaanis kan agarsiisa jechuun yaadasaa goolabeera. Oromiyaa bakka garaagaraatti hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti gadi baasanii ajjeesaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoon har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebi'utti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa.